Widdeen hanjir. Widdeen. Oh, gara nama nyaatu yontu laafattee fichaadhaa warri kaayiroo kun onneen qabanii bar. Namtitti bilchaate kana biraadhaa agabuu bulan. Dhadhaan akkanatti hogga bilchaatee bareedee kana namarraa nyaatu dhaban. Siman nyaata laal siman nyaata. Yoo ati na nyaanne bineensi na haa nyaatu. Yoo ati na nyaatini bineensi na haa nyaatu. Qabi yalla qabi. Wallahi. Assalaamu alaikum. Qabi yalla geemii jaangalaali. Fikir. Okay, assalamu alaikum haadha faatee. Qabi kaa waalaikum assalaam qabi ni torkin si qabaa jira qabi. Haadhi buuqoo egaa shabakaadhaan. Gamanumaanuu namni 800 kun gamanumaanuu mataa kana gaggattu qaafadoo naa godhaa shabakaa qiyya wayi. Taaptaabii naatti muddaa. Namni 800 kun taaptaabii naatti muddaa. Kooppiliinki sheer naatti muddaa. Ergi ammaa geemi. Kuntu kaasanu. Qabiyaa. Hayyee dhaggeeffadhu haadha faatee adabbiin tokkoffaa. Haadha faatee adabbiin tokkoffaa. Geemin jidduu tattaanjitan turre. Dhaggeeffadhu. Haa dhaggeeffadhu adabbiin tokkoffaa. Geemin jidduu tattaanjitan turre mana iyya siree namichi kan ta'a. Hayi geemi walii aansi namoo jidduu tattaaniin kunneen torkin kan kee. Barsiifni amma shabakkaan asirraa jiri adabbiin tokkoffaan siif himaa qoy. Adabbiin amma sisirraa miti jidduutti ilaali jidduutti niitorkiin addaan kutee ture ilaali. Gatii kana ta'eef walii aansitee namoo qabda. Amma yoo namoota na qaqqaata. Niitorkiin obboleetti waa illaaqiin akkana turaan bocoliin simooyetatan jira. Ooti rabbi sodaa dhugaasii simooyetatan jira siin jedhee miitiisa. Wallahi biyyaa waa haadha faatee akkanaa wajjin iyyaanu dhaggeeffadhu ishiyaa. Haa dhaggeeffadhu gaa. Na zollomte wallahi angaruu jechuudha hima dhugitaati kan kee na zollomte laal addaan kutee ture nuti ni torkin naa qixaaxame oo haadha faatee naa qixaaxame anuu siin didu naa qixaaxame gaasa adabbii tokkoffaa. Hayya himish. Mubaarik musammaadhaa Jenawaarii 31 yookaan Febraarii guyyaa tokko geema kiyyarratti taphate geema kiyyarraa akka kaasu. Demi kaasisiis tokko jedhe. Okay ishi tokko ishi okay. Inima ana obboleessa isaadhaa kaa takkaa geeman taphateen guyyuu inni asii geema taphataa oli. Ati hidhattee yennaa waan asitti hafusee taphate na fakkaatee bar. Gaabii dhaggeeffadhote keessaa filatta. Naasanii biti bar ati hidhamtee yennaa waan akka Joon Daaneel waggaa 3 hidhamtu se'ee qabatee bar inni. Ababa guys, ababa kuda sadi. Aboan Oromo aboan. Ya Rabbi fi an cufi rabaya yo. Okay, siran jirjira. Ayyata adabbiin tokkolaan. Okay, adabbiin tokkoffaa kushaabbii tattara afurtam dhayi. Deemee dhaqee Mubaarakin irraa kaasisiisa laal ammaan tanatti bilbilee Mubaarakin irraa kaasisiisa. Alla magan deemi irraa kaasise qixaanni kiyya kanama. Wallaahi wabillahi deemi irraa kaasise. Qalbiin itti cabee jira. Annama anaa down Mubaarak jedhee. Dawwali amma. Hundi keessa warri jedhe kana jettan down Mubaarak musammaa. Jaawnaari. Wallahi down daawwiidhiis haadha faatee. Down daawwiidhiis siin jedhe please down daawwiidhiis. Hin barbaadu down daawwiidhiis. Bilbilaan itti dawwaliin siin jedhe bilbilaan. Geemiin kee meeqatti? Geemiin isaa Jenawaarii 31 Febraarii guyyaa tokkooti jechuudha. Guyyaa kiyyarra bu'e. Febraarii guyyaa tokkooti kaisaa? Egaa uummata jala jiru gaafa dhunoo deeme waraqaa isaa laali. Jenawaarii 31 jechuun Febraarii guyyaa tokkooti. Qoy waraqaa isaa laala qoy. Laali waraqaa kiyyaas deemi. Warre jala jirtan sirri moo sirri miti? Qoy waraqaa akkas taanaan ammaan tana dhaqaa qoy waraqaa tanteeti waraqaa isaa laala qoy. Qoy maal? Haadha baatee wallaahi qalditti jiru. Ati qalditti jirta. Wallaahi wabillaa ati nama naayyaa dudulaa dhaggeeffadhu haadha baatee. Ilaa ani nama takkaa hin qabatin ani obboleessa keessan.
obboleessa keessan kan hanga mana galgalee kan akkamitti naannarraan hin yaaddanii waraqaan isin bira hin geenye mubaarak musammaadhaa kan hin keessanitti arge. Kun mubaarakii miti. Mubaarakii miti. Hayyee laali laali. Laali. Mubaarakii Januwaarii 31 qabate. Ji'a kana tokko jechuun Febraarii guyyaa tokkooti. No. Ati Febraarii guyyaa meeqaati kan kee? Kan kee Febraarii bara. Febraarii guyyaa tokkooti. Guyyaa tokko wal dursan jechuudha guys. Januwaarii guyyaa tokko. Febraarii guyyaa tokkooti. Ati Febraarii guyyaa takkaati Mubaarak Musammaa 31. Akkasii miti haadha faateedhaa guyyaa 31 jechuun Febraariidha moo Febraarii miti? La Febraariidha miti. Febraarii osoo hin taane Januwaarii 31 Mubaarak. Ati ammoo Febraarii gaafa guyyaa takkaati. Guyyaa lamatu jidduu guyyaa walitti qabu jechuudha. Guyyaa tokko addaan jirtan jechuun barlaa Januwaarii an Febraarii guyyaa tokkooti. Guyyaa takka addaan jirtanii atiif inni guyyaa akka yookaan inni akka kalee taphatee ati guyyaa sabtii oolee harkaan alhadaati dhaggeeffadhu. Ani guyyaa sabtii oolee harkaan alhadaati. Eeyyuwaa akkasuma inni illee laal ati inni kalee taphatee ati hadha taphatta. Inni kalee taphataa akka kaleessa kana taphataa ati akka hadhaa kana taphatta. Mitii jan warra jala jiru mitii jan. Wallahi akkasi 31 jechuun maal inni rabbi jalaati kun namichi sila maal ta'e sila 31 jechuun maal inni. Abdiishaa jala jirtaa miti. Okay jala jirtaa miti Abdiishaa laali Abdiishaa jala jirtaa miti. Okay Jana Mubaarak gaafa guyyaa tokko garaagarummaa qabani. Sanbata xiqqaa fi sanbata guddaadha jechuudha geemin isaanii. Mubaarak sanbata xiqqaa taphatee inni ammoo sanbata guddaa taphataa jechuudha. Bariisaa guyyaa Mubaarak isaa taphate. Okay, nama tokko okay hayyee okay laal eda rabne wallahi lajimi eda rabne laa irriba kana wallahi akkan kaleessa akkamitti naarse naan jedhiga hoggaa kaa ilaalu bu'aan gana mana hidhaadha ayyoo mana hidhaadhaa hidhamellee namni kun nama naa tabsiisu jeetan eege jechuudha nani dhageessaami. Ani ni badhakkati Joon Daani'elsa waggaa lama hidhamta se'ee qabate inni. Akka Joon Daani'elsa waggaa lama hidhamta se'ee qabate. Ati akka torbaanitti baatu beekere inni. Laa ilaaha illallah. Siboo miyyoon tun maaloo maqaaqaa jirti si hafee. Obboleetti afaan Oromoo baranneeti. Mubaarak akka itti qabate. Akka ati guyyaa torbatti baatu hin beekne. Jaalibsaan dhibee jira qoy. Jaalibsaa fi urjiin dhufanii jiranii obsime. Mee baga dhuftanii gubadhe. Waalaikum salaam. Ustaad akka wal sagalee naa qabdeeniin Mubaarak Musammaa jala seenee ilaale. Mubaarak Musammaadhaa Januwaariidhaa Febraariidhaa waladda Ustaad. Eeyyuwaa kun olaali. Amma argite ilmi dhugaa si yaadana. Ati baatiin 30 takka guutuun ni jirti jaala ibsa. Tonuu 30 takka akka biyya kanaatitti akka faranjiititti qabate inni. Ati ammoo akka inni guyyaa jummaa ollee halkan sabtiidhi. Inni guyyaa jummaa barbaatiin ollee halkan 31 sabtiidhi. An guyyaa sabtii ollee halkan bari ibsa inni maal jedha jedha beektaa? Inni maal jedha beektaa? Guyyaan 31 jedhamu addunyaarra ni jira jedha akka faranjiititti jedhiin. Ammaa 30 takka dhumti baatiin tonuu maamme wanni seen ilaale kalaandara seen ilaale tonuu 30 takka dhumti. Ayyee akkas waliin. Eeda kanaa dirriiban na dhorge yoo guyyaan asii achi mataa nagara jedheeti jala sobeeyye. Ati ana gaafadhu osoo anan gaafatin coggarraa of hin gubini ana gaafadhu akka kana siqadhisaa jira. Ati kanatti bultaa eessan nama dhageessa ati. Namni kanatti bultaa nama dhagaa. Si ergee miti. Lakkoofsa si ergee miti dawwalii rakkina jiru na gaafadhu. 17 gaayis 17 baay'isa gaayis 17 baay'isa jedha ababaa 17 gaayis. Mataan ababaa 17 gaayis isin ababaa 17. Look adabbii tan osoo hin adabiin na yeroo hudde baaliyyoo urjii hundi keessanuu
Kudha torba. Ani warri mana kiyyaa kun Kudha torba amma jiru. ababaadhaan hin kuttan. Aba maali goonneen tamne gaatti tumne. Faayidammaan isin nama 3,000 teettanii yoo viidiyoo na waraabdanii yuutuubii na geessu Muriitti taate ala deebisi jira geema muriitti deebisi. bar gaafiidha bar gaafii. Taabtaab yoo hin goone Geema muriitti ergi. koppilinkii yoo hin goone wannummaan isin nama 3,000 hin jala kana teettaniif jira yoo sharrii xiyyataa waraabdanii deemuu taate Nama 3,000. hin jiru bar. Ati maal si daawwatan nama 3,000 si jalatti ta'an kun yaamiyyo. Hin jirtu. Osoo firdina Nama bareedaa 3,000 ta'anii qabaattee abbabaan wayyaadha. qaban. Siyaastallaa iftuu thank you galatoom. Namni akkamitti giiftarri akkamitti giiftii kooyina 3,000 namni kennu hin jiru bar. Kooyina 3,000 yeroo tokko namni kennu hin jiru yoo isin ababaan guutin. Namni kooyina 3,000 gisee takka kennu hin jiru. Ababaa kaleessa ganama isin gaafatan isin ammoo yoom kennitanii boru malee iftaan namaa kennitan. Qottanii lafa baastan ta'ee bakka isin waan jettan rabbi haa beeku. Arafaatee foloo deebisi mee tiktookii na jalaa gubate. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Amma fooloo deebisi jetteettaani ishiin duraan siin barbaaddu. Tiktookiin gubate haama dhufe tiktookiin kiyya. Tun namittiin tatiyyaa'u naan jalaa gubate way kallattiidhaan naa dawwalte. Ati sababa qaalitti tanaa siidhanii. Maal biraa godhan madriidha. Na ergite an hoggan dadawwaluufillee kaameeraadhaan irraa eegan silkii lama na argisiiseetiin godaan harkaadhee takkitti itti haasawa. Kashiin na waraabnetti. Osaas deeggadda adabbii ati sii adabde sanii acha siidhanii ammas yoo siidhanoo ati. Laabba waa'ee amantaarraa niin fagaadha. Waa'ee amantaatiif waa'ee darasaatiif waa'ee sheekotaan maaltu naangee akkam fedhettiin taphadha akkam fedhettan utaalaa namni na gaafatu hin jiru. Wayi obboleessa. Ana si hayyamanii malli seera. Biddeena biyyaan isaa mootummaa maa biddeena dalagattan naan hin jedhu wayi. Mootummaan maan dalagattee jiraatta hin jedhu mootummaan nama narrabsin amantiin tuqin Akkana jedhama mootummaan kiraatu. mootummaan kiyyaa amantumaan tuqin naman tuqin qofa. Akkas. Hojii garuu akkas saanaan ishaarra. Haadha faateen saawatina haadha faateen homaa qabeete kanan laalta ijaanii haadha faate tana. yoo rabbi waliin boqote ati warra Israafa qanya. taatee bara. Israafa taate jee. Israafa baasu Maal taasisaas. godhuu heddare israafa ta'e ati israafa ta'uu maali maal godhuu heddaati maal na godhuu heddaati. Andaayi maqaa kan keetiif jecha arsiif harargeen akka gumaa wal lallabattu barbaadu ilmaan abbaa takkaati ilmaan barreentumaati akka gumaa wal lallabattu barbaadu taa'ii jiraadhu miskintitti tanteeti wajjin. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi alaan ya Rabbi guyyaa qiyaamaan nu hin azabin yaa warra dhiira taatan ibiddi jahannam isinii qophaa'ee jira wallahi bilaash itti dubartiin kun osoo isin jirtanii kun irra hedduu warra azaabaa taatee dhumtee mitiire of gaafadha. Ati hin jirtu hin duute ati hin jirtu. Ta'ofiiti gaaddisa taa'ee nama ibidda erga. Ati hin jirtu. Ada halooyitaa ta'e haadhu imaamata keeffadhu taasisaas. Abi meegeemi. Way qabeenya guddaa israafa ta'ee ala jiru kana hin agartaniis. Bosil Kaayiroo fidu edha gaa'is. Yaa gaafa Kaayiroo siidaa fidee? jirtu ana qofa dararte ana qofaa sii rakkateete ustaas ammallee deddeebi'u teessan moo na qofaa sii bo'aa ture miidiyaa kanarra ilmi namaa tokko namni sii dubbate jedhu. Kaayiroo tana fidu edha ibsaa maal jettaati. Yaa kaayiroon geessin kaayiroo keessatti hin dhiisanii wuyi. Wallahi kaayiroo fida. an jaartiin tiyya dhagaachan nan dheeytu qoxisuun xixiqqoon bareeddin tun. Atiin sodaatta jaartii ta'e. Ah. Ambar ana kasittan isinii wajjii taphadha malee. Yoo ishiin garuu dhadhaa kana hidhadhu naan jette nan hidhadha wallahi. Habiibi argatteeti dhadhaa dayaa jirti bakka kadeet ansiin jedhe bar
Bareedduu Gizee baadiyyaa isin tanaati jettee maaliif nama hin haadhaa galatoofanne irraa. bareedduu baadiyyaatu nama sagalee sii ta'a ture ustaas. Way bareeddi baadiyyaa. Gizee Bar dhugamaan bareeddi isin baadiyyaati bar. Nama keenya dhageeffadhu ni'ima kaa. ishii irraatti wallaale malee bar. Gizee Way isin dhugamaan bareeddi deetteetiin baadiyyaati laala kana si mana haadhaa qabbaneessi. irraa dhuftu suuraa kiyya Jaalibsaa kennu. yeroo barcaadhaa inni beektaa miti waggaa gaaddisa oo aara hogga nama galfachiiftillee laa akka namatti hin hafnetti Faamilii abaa kudha afur si guutaa. gootu bar. Abaa kudha afur guutaa namni garaagaraa. Porofaayilii sii uffatu qabde silaa bareedduu baadiyyaa ateerra. Keekii kanaan dhala namni biroo ababaa keekii bilaal teenkii galatooma ababaa kudha afur namni. Ababaa kudha afur yoo jedhan bar faamilii nama kudha afurtu ababaa takka takka kennuu qaba seeratti jechuudha. Nama kudha afurtu ababaa takka takka kennuu qaba. Malee namni tokkichi kudha afur kennee guutuu hin danda'u. Nama kudha afurtu ababaa takka takka kennaa jechuudha namni garaagaraa. Mee namni kudha afur ababaa takka takka kannaaf. Namni kudha afur ababaa takka takka kannaaf. Ababaa kana cufaame. Ababaa namni lamaa fi namni lama ababaa kannaa namni kenni namni lama. Namni lama ababaa kannaaf namni tokko ayyee namni tokko hafe. Kalaas guuttan galatooma. Akkasi guuttan. Gizee dabiliin banamte waan qabdan buusi go. Bismillahirrahmanirrahiim. Tiktookiin kee kuma dhibba sadiitti siif deebi'anaan jedha. Bismillahirrahmanirrahiimidha. Way namni dhibbi torban jala jirtan kun kooppiliinkii sheerii naatti hunda. Yaawoo gurbattiin kun hiyyummaan bee. Hunda keessan. Sadiin baayisaa fi puushi godhame. Sadiin baayisaa fi puushi godha. Waa asirra darbaaf sadiin baayisaa. Kiis na godha. Kiis. Gurbaan takka Kiis. kadhaames kadhaa hin beeku. Kiisii bareeda. Kiis. Niitoorkiin rakkisaa jira. Ibsa. Kiis. Niitoorkii cinquu jira na fakkaata. Kiisii bareeda. Bitoorki. Biyyoon takka wallaa amantaan isheedhaa kiristaanaa oolaa akkanatti ajjalaanyii bareeddiin jin afaan ishee xooxxoo tokko laa. Siifaa warra tuulamaa janiini. Bareeddu. Mangistii. Mubaarak Musammaa welcome unkaan danaanaa. Maxxaacho welcome baga nagaan dhufte. Mubee reefin tana sittan aare adda baanee jirra. Geemna kan kee guyyaa Janawaarii 31 jedhanii Febraarii ati guyyaa Jimmaadhaa oolte halkan sabtiiti. Geemni yommuu guyyaa sabtii oolle halkan alhadaati. Welcome mubee. Guyyaa sana akkanatti addaaniif cirtee geema kiyya akkanatti bittinneessuudha qabda laa. Kanatti ardii golgoleessuu qabdaati bakka. Bakka yoo ati guyyaa sana ardii hin golgoleessine ani iddoo sana gadhiise tani bordoddee gala bordoddee. Bordoddee dhangala'aa harar gadhiise. Bakka bordoddee. Haadha faatee tana yookaan kaayirootti natti tana jaartii lama. Kono Mubaarak Musammaa dhufeeti ol galchii gaafadhu geema keetii irratti hin qabanne ustaas. Okay, olan galalchaa qoy. Laa ergate addanaa baafte ani eejiba irrabni arboo sababaa geema isaati jecha riifadhe yaaboo mubeen kun nama yeroo dheeraa. Alilleen ganama kana gizeetti sagalee naa qabdu gaddee jala seenee laaleen garree wani sagaleetti naa qabdu eefiin jala seenee laale kasaa janawaarii jetti feebiraariidha ammoo. Janawaariidha Febraarii addaan hin beektu ati. Warri moodeettara Soddomii takkaasan qofa laalenni. Soddomii tokko san jechuun gaafa tokko jechuun laalee kaa inni akkasin laalee bar. Inni akkasin laalee. Naa ol galchaa murtire naa fannime. Lakkoofsa tokko barreessi shabakaadhaan na didiyaa. Mubaarak naa ol galcha. Aboo eenyu biyyoon xiyya takkas jala jirti ar. Shuggixii xiyya takka. Biyyoon mudhii tanaan akka malee bareedu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Lubbuu koo baganaa baate. Amiin.
Amiin amiin. Amma ganaa laal Booheen warra barataa kana jiru. Manni fakkeessituudha. Inni wala jaalibsaa jedhamu kunis nama sagalee sitti taatu keessaa anaaf jaalibsaan walitti gadi aanaa. geemna kan kee Family guyyaa sabtii ol ergan jummaa Garuu Mubaarakii guyyaa tokko sagalee sii ta'uun garree mo'an. Maal jechuu barbaadde? Laqnee akkanan jiin guruppii keessan naa dhufee jira. Jaalibsaa. Dhiis. Ana haga dhaqee mana Ustaaz Hamzaatti wallaahi dhimma keenya dubbata. Naa dhufe. Hoggasuma naa dhufe jaalibsaa kiyya keessaan. Akkas. Yoo keessaan dhufe hin beeku malee as gubbatti turuun dubbanne. Wallaa dhufee jira laal. Lubbuu xiyyan sii kenna maaluma feetee maaluma barbaaddee anaa xaarees yeroo sangaa nama meeqa wajjaa soitansa? Akkasii qorba. Geessa aanaa namni. Dikkii hin agarre. Yeroo rakkadhuu waamilee dhabee. Family taphata godha. Gabugee dhufe. Kana gaafabe. Memberii taa'amee hundi Akkana keessatti jee bari jirtan kun. Ay, Baba Bayar. Amma maal godha beektaa? Yoon hin maraate. Atattamaan si Rabbiin naa barbaada fayyisu amma fayyee. La. Hin maraanneeti. Ati aarii qabdaa. Mubee wanni si gaafadhu. Mubaarak inniftaa keessaa naa sonnashii waan balleessitu kana booddee amma Mubaarak wanni si gaafadhu. Mubaarak. Oy jaalibsaa as teessee callume taasofsiis taateeti. Intaloo shawaa bareedduu akkam bareeddi minaan. Ani bara ababaa guutuu didanii maal jechuu didanii mataan Ila nama maatee sanii barree waan balleessitu. kana dabbare taaptaapiin godhanii ababaan guutanii. Ababaa kudha afur guutamee ababaa kudha afur. Intala qabi afaan kee taaptaabiin Ababaa kudha afur guutaa. godhanii namni humni sadii si barsiise. Of jadi agalchi haasa'e warra mana ol galchi dachii haasa'e usii Firaasha nama. namaa kana hunda kun firaasha namaa kana hunda as qabdee dura qabda eessan taaptaap si godhan si ilaalani. Wayi. Gubannee bar. Dibbanni Gubattu muugare. karaa gubatte. Mubaarak Facebook wanni isaa kana maa deebisuu dadhabdansa isin akkamitti yaalinii fi TikTok isaa deebisuudhaaf yeroo takka ni deebi'aa fi. Hin deebu viidiyoodhaaf yaallee dadhabne. Ni deebi'a. Ni deebi'a. Ni deebi'a. Garuu- Xiyyaa'u takka baantee deebi'ee lammaffaa kute. Shartii jira malee. Okay, lakkoofsa sittan argaa lakkoofsa hin baneene illa. Nama kaa jechuun Biratti hin illee ta'us. deebi'aa akkasitti booda deebitanii gana waan biraa akka waan hin jenne inni deebi'aa ni bal seerri tiktokiin seera mataa isaa qaba. Waan irratti riippoortii godhan ilaalam akka deebi'uuni waan wanti irratti riippoortii Waan irratti riippoortii godhan viidiyoo sadii na jala haatan viidiyoo sadii argatan. jechuun waan irratti Viidiyoo isaan sana jedhanii osoo riippoortii godhan erga laayivii laal erga laayivii irraa Wala baheen dhaggeeffannu. organ laayivii irraa osoo laayivii irraa Muallimni tiktookii balleessuus deebisuu danda'u ajjira waan ta'eef wala dhaggeeffannu. Ulamaa. No, muallimaa fi miti mubaarakii asuma teettee narra